ilmi namaa har'aan kana hammaatee badooma isaa agartee ka ayyoo isaatitti waan inni dalagume ilaala. yaa subhaanallah seenaa kana agartee ka warra taarikaattu barreesse anuuf biraa dubbatutti hin jiru. gurbaan kuni ayyoo isaati akkamitti isa jaalatu itti ifaajjee isaa kana agartee ka kabajjee garatti isa baattee cinqii meeqa isaa waliin agartee isa deette gaafa guddatee isiin dulloomte narraa du'uu didde jedhee ayyoo isaa niitii isaatiin walii galee sababaa agartee dunyaa isii dhaalutiif jecha niitii isaa qaalii godhuudhaaf jecha du'a ayyoo isaa barbaadee hin dhiifne nama itti hin binne harka isaatiin ajjeechaa isiidhaa yaade. subhaanallah waan himuun namatti ulfaatu. duuba agartee hudhee ajjeesuuf takkiyyuu gorra'ee morma irraa muruudhaaf isaa aanja'uu dinnaan akkuma san duuba harki isaa agartee san isaa hayyamuu dinnaan isii tana fuudhee dullattii ceekuu isaa irratti baatee tan ulfaanne ta'uu san qabne ta guddisa isaatiin agartee humna fixatte tana deemenii gaara caakkaa keessan deemee gaarattiin bahee lafa bineensa malee ilmi namaa hin qubanne danqaraa keessa achi qubsiisee achitti darbee biraa deebi'e akka bineensi isii nyaatuuf jecha. wayta inni fuudhee deemuu waan nama ajaa'ibu rahmata haadhaa mee ilaala. wayta inni darbuuf deemuun akka inni darbuuf deemuun ni beeyti isiin tun. ilmoon kiyya waytii deebi'u danqaraa kana keessaa karaa ittiin deebi'u hin beeku akka itti mana isaatitti galu hin beeku na jalaa rakkataa qiletti na jalaa kufaa karammaleetti na jalaa agartee kaa bada jettee ceekuu isaatirraa baala mummurtee lafa bubbuusaa deemti akka karaa kana laallatee inni duyda duuba deebi'u. mee rahmata ayyoon isaa yaadduufi inni immootuu agartee isitti yaadu laala akka itti wal dhabu. haga samii fi dachiin addaan fagaata yaa obboleewwan keenya najjinaa minuhu. bakka namni har'aa gahe yeroo agartee kaa deemee inni achitti buusee achii gadi garagalu tulluu gubbarraa gallaaltee isaa olii gadhama'u kana agartee yaa ilmoo kiyya waytii ati manarraa fuutee naan baatee danqaraa kana naan seente yeroo sanirraa eegalee an na jalaa badda jedhee akka ati karaa wallaalteen deemne karaa wallaaltee karaa baddee eeganaa deebisaan hin wallaalle baala muree kararra bubuusaa dhufee baala san laalladhu ganda keetit deebi'i jetteen. baala san milikkata godhadhu baala an lafa bubbuusaa mukarraa agartee ceekuu teetirraa mukarraa muraa akkasin lafa bubbuusaa deemu san laalladhu ganda deebi'i jetteen na jalaa badda. allah way garaa ayyoodha mee laala haga wal caalu ilmoon ajjeechaa isiitiif ofirraa fageessa inni jiruu isiiti jibbaa inni isiin immootu jiruu isaati jaalatti. nabiin keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi ayyoo har'a akkanatti gaaga'amte tana yeroo agartee kaa qadrii isiidhaa himu nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi hadiisa abu hurayraan odeesseen keessatti قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي يعني بحسن صحبتي جج قال نجي نبي كأن أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه. دوبا حديثة كان كيسة نبي كن عليه الصلاة والسلام أكا كانت إبسن صحابتي تقو نبي كن نتي دفيجر أبان هريرا نبي كن نقافة صحابتي سمال جده من أحق الناس بحسن صحابتي إن الرجال نما أغرتي أن إسان صاحبت جده نبي كن نقافة أن إسان ولين حالا غارد أن جراجت an isatti agartee ka tola oolutti akkana jechuu beek mu'aasharaa mulaaxafaa ihsaana birrii waan kana maraan fassaramu bihusni sahabatiin kun akkasi an isaa waliin jiraachutti eenyutu haqa
ana gartee isatti laafutu eenyutu haqa an isatti tola oolittu eenyutu haqa akkana jedhee gaafate duuba ma'anaa kana of keessaa qaba bihusni sahaabatiin kun jennaan duuba nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam qaala ummuk aayyoteeti jedhaniin nabiin alayhi salaatu wassalaam eeganaa hoo jedhee gaafate qaala ummuka aayyoteeti eeganaa hoo qaala ummuka aayyoteeti eeganaa hoo qaala abuuka abbaa afraffaa irratti fide rabbiin subhaanahu wa ta'ala hayti haati namarraa qabdu sadi jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega sanii ka afraffaadhaa irratti abbaa dubbate mee ilaala aayyoo hagana geettu namarraa qabdu har'aan kana hayti isiidhaa dayya'ame duuba mee deebi'i biyya keennatti ilma haadha kissiidhaaf agartee ka mahaakamaa dhaabbatu tokko lamaa miti kati agartu nama haadha ajjeesee saabaa saniin hidhamee daashiree jiru ka mana hidhaadhaa jiru har'a yoo lakkaahan akkuma biyya teennatitti lakkoofsa bira dabree jira ka abbaa ajjeese ka haadha ajjeese ka abbaa isaa bira taa'ee agartee ka mukaan qurquraadhaan chikaala mataa keessa tumee akka ilmi namaa ajjeesuu miti akkasitti ajjeesu bar takka dhooytee akka tasaa nama harkatti du'uun inuma argama ilma namaati ka immoo bira taa'ee akka bofa mataa keessa tumanitti mataa keessa tumee ajjeesu zabana keenya kana argamin ajjinaa minhu laa hawla walaa quwwata illaa billah duuba hayti haadha abbaadha dayya'amtee jirti zabana nuti keessa jiru kanaan keessatti rabbiin hoo maal jedha subhaanahu wa ta'ala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربنا أكنجا ربين كي مرتيسي دبرسيا إسمالي وان برا قبرو أبو أكو مسان آيو آبوتي تولا أولو ربي مرتيسي دبرسيا مرتي ربين دبرسي بنين آدم من مودد دي انتان جاء مرتي ربي كن سبحانه وتعالى مرتي إنو أكفرأتو ديما بين هر أغرتيكا هذا تمتو هذا ميكاتو أغرتي الرنبيرو يسي قد ديفته ilmeed abjech rabbiin niitii jallaa namatti hin qabini irra guddaa agartee dubartoonni har'aallee ta heerumtee agartee ka jaarsa jala jirtu masaanuun isii haadha jaarsa isiitti najjinaa minhu isiidha ta walitti nayxu hedduu wanni dubbatamu kana innummaan duraan nagaan aayyoo isaa jaalatu aayyoo isaa agartee kabajee jiraatu gaafa isii fuudhirraa aayyoo isaa jibba duuba maali rakkoon sun isii waliin naqa jedhan ana filattamoo aayyotee filattaaya inni illeen agartee gowwaan akka waan aayyoo biraa argatu isii filateeti aayyoo isaa dhiiba duuba haala kanaan agartee aayyoon yeroo har'aa hedduu hadiyyoomtee jirti duuba rabbii keessan sodaadhaa dubartoonni agartee heerumtanilleen yeroo agartee heerumtanii rabbiin hiree isinii baasee ganda namaa dhuftan aayyoo isaa jabeessa isa jaalataa aayyoo isaa jibbuun akkamiin ta'a akkamiin agartee jaalalli akkasii argama aayyoo isaa jibbaa abboo isaa jibbaa isa jaalachuun akkamiin ta'a hin jaalanne beek isaa kan ati ibiddaan feete hin beekanne malee inni illeen gowwaadha akkasii waliin jiraatu ibiddaan feete malee isan jaalanne namni haadhaa abbatti jallateetiin hin jedhe ka haqa haadhaa abbaadhaa agartee ka dabse warra ibiddaati nabii keenna dubbate salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kanaaf jecha namni agartee ka yoo nama jaalate bakka gaariin nama fedha jannata rabbiitiin nama fedha jaalalli ati isa jaalatte jaalala faallaati duuba jaalala faallaati karantaane jaalatte aayyoo teetit tola ooli aabboo keetit tola ooli jette isaanitti illee tola ooltee ufiillee bifa saniin isaan qabattee du'a illee irraa fudhattee isallee jireenya isaa tolchitee ufillee jireenya keellee tolchitee qalmaan keetillee tolchu abaarii fudhattee jaarsi afaan agartee ka afaan qabrii jiruu fi bishaan dabraa jiru siin hin dabrin jetti manguddoo yeroo agartee ka mammaa'itu kanaaf yaa obboleewwan keenna rabbii keessan sodaadha warri wal bira qubattan ka waliin jirtan aayyoo isaa jabeessaa abboo isaa jabeessaa inni illeen ka agartee ka rabbii aayyoo abboo isaatti xireesse kayrii rabbiin isaan feene beek intalli aqlii qabdu ta warra salafaa asiin duratti gaafa tokko intalli takka heerumteeti gurbaa itti heerumte san eega sanii agartee ka ganama san aayyoon tantee kalee aruusa kennan osoo agartee ummata keessummaa galchitu osoo waan nyaatiin ufiyyuu akkasi bultee miidhamte yaami amma waliin nyaannaa jettee wayita agartee keessummaan irraa galte dhiisin irraa jedheen agartee kaanumaaf sin nyaata isii maal goonaa miti yaami jetteen
dhiisin irraa jedhee waan isii hin fedhu haadha agartee kabajaa haadhaan beeku isiin kabajaa haadha abbaa beeyti ilaal intala tarbiyaa irra guddatte inni tarbiyaa malee guddate yaami jetteen taraa sadaffaallee ni dide ani nama haadha abbaa isaan kabanye nama rabbiin kabajaa jedhe kan kabanye nama rabbiin tolatti oolaa jedhetti ka tolan oolle dhiirsomaa waliin hin jiraadhu jettee achi dhiiftee kaatee biraa kutte Allahu akbar hin gartanii abboleewwan kiyya osoo waliin hin ciisin osoo waliin hin bulin keessummaa ofirraa galchanii aruusni kaleessa akkasitti oole sun gammachuun kaleessa ummanni agartee akkasi bahee fi manaan gahe sun akkasi biraa kutte duuba aqila hin talaati laal intala aqila akkanaa ta'uu qabdanii abboleewwan keenya dubartoonni ta'in intalli har'aata heerumtu akkanaa ta'uu qabdi ilma abbaa fi haadha agartee qaaliin goone wanni waliin jiraattuuf hin jiru jiruuteettu si bada hundeeteettu bokkaa ilmee kamteettee waliin horta ilmaan akkam isaan waliin horuudhaaf teetta fiixa akkamii isarraa qadhaabuuf isaan waliin jiraatta nama kabajaa haadha abbaa isaan beeyin akkaminna kabaja jettee waliin jiraatta nama aayyoo isaati akkasitti isa guddifte agartee ka kabajaan kennineef nama isitti tolan oolle tola akkamnatti oola jettee waliin teetta aqilli nama akkanatti waa beeka duuba yeroo laallattullee ofirraa laalladhu yeroo qorattullee ofirraa qoradhu haadha abbatti tola oolaa jedhi na horataa na jaalataa callaan laalini haadha abbatti tola oolaa eebba haadha abbaa qabaa moo abaarsa haadha abbaa qabaa ofirraa laali osoo itti noorumne namni haadha abbaan bade beeki badii agartee kaaduyde duuba deebisaan isaa agartee toliinsa hin qabne bade duuba kanaafuu akkana fakkaataa obboleewwan keenna وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جدا وانا dhaggeeffattaniif haqa haadha aayyoo abboodhaa haa jabeessinu bakka jirrutti haa jabeessinu waliifillee haa himnu dhaamsa kanallee wal dhaqqabsiisa akka kayriin anaaf isiniifillee agartee babal'attuun isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu assalaami ila liqaa